Welcome akkam jirtan hordoftoota YouTube gaaddisa barnootaa YouTube keessan chaanala haarawaa jechuudha. Chaanala haarawaa keessan chaanala gaaddisa barnootaa warri hordoftan fayyaa keessanii jechuun barbaada. Hordoftoota dabaluudhaaf chaanaliin kun jaalatamaa akka ta'u yaada qabdan comment naa godhaa, na jajjabeessaa, na deeggaraa jechuun barbaada. Like gochuun eegala paartii sadaffaatii fi isa boqonnaa chaaptarii afuraffaadhaaf isa dhumaati jechuudha. Kuni paartii kanaanis akka ajaa'ibaatti jechuudha. Karaa ittiin citizenship yookaan lammummaa duraan jechaa turre kana ittiin argannu, ittiin dhabnu maali karaan itti kan jedhu sirriitti adda baafne fakkeenya gaarii wajjin kan inni isiniif summarize godhuu ta'a. Na faana bu'aa, na hordofaa, like gochuun eegalaa viidiyoo kana keessan keessatti uumee maal godha jechuudha. Akkaanan yeroodhaan motiveette wantoota hedduu isin gargaaruu hanga dandeetti kan na taasisu jechuudha. Kanaaf na hordofaa jechuun barbaada. Paartii kana asirraa eegalla mode of acquiring citizenship kunis maali akkaataa itti lammummaa tokko argachuu dandeenyu. Maaliif lammummaan karaa garaagaraatiin argamuudha jechuudha. Lammummaan karaa garaagaraatiin argamuu danda'a waan ta'eef haala itti yookaan moodiiwwan akkamiitiin argachuu dandeenya kan jedhu sirriitti adda baafnee kan laallu. Well, the methods are vary by country. Kun maali maloonni ittiin lammummaa biyya tokko yookaan citizenship argannu biyyarraa biyyatti garaagarummaa kan qabaatan yoo ta'e illee jira. They are generally grouped into two categories. Kunis maali akka waliigalatti garuu yaada waliigalaa irra dhaabbannee yoo laalle karaan ittiin akka ergoonu yookaan karaan ittiin argannu berzii fi maaliyaa naturalizationidha. Karaa dhalootaatii fi karaa naturalization yookaan karaa seeraatiin jechuudha kan ittiin argannudha jechuudha lammummaa suniiti. Kana keessaa karaa citizenship karaa maaliitiin jechuudha karaa berziitiin argannu irraa eegallee haa waliin laallu. Kunis maal jechuudha citizenship based on the what origin jechuudha. Citizenship origin keessatti yookaan bu'uura keessatti dhaabbachuudhaan karaa ittiin argattu karaa dhalootaatiin kan jiru jechuudha. This is obtained automatically through the two principle. As keessatti ammallee karaa berziitiin kan jiru jalatti maal godha jechuudha. Karaa kana keessaas karaa lamaan argatta. Karaa tokkoffaa fi karaa lammaffaa jeeti adda baasee jira jechuudha. Akka waliigalatti citizenship karaan itti argannu karaa lama. Innis maali? Karaa berziitii fi yookaan karaa dhalootaa yookaan original kan jedhamu sunii fi karaa naturalization yookaan karaa seeraati jechuudha. Kana keessaa karaa berziitiin kan jedhus maalitti adda baasee jechuudha. Karaa originii kanarra dhaabbachuudhaan roga lamatti adda cabsaa jechuudha. Kunis sabii lamatti adda cabsaa. Sabiiwwan san keessaa tokko tokko isaaniitiin waliin laalaati kan deemnu na faana bu'aadha. Na faana bu'aa jechuun barbaada. Kunis maali? Sabiiwwan lamaan kunis maali? Sanguineum or law of the blood and what just soil jechuudha. Just soil fi just sanguineum jechuun afaan laatiin irraa fudhatame jechuudha. Just inni kun afaan laatiin irraa kan inni fudhatame akkam jechuudha. Kabileetii jechuudha. Ka dhalootaa, ka dhiigaa kan jedhu jechuudha. Lammummaa karaa dhiigaatiin argattu jechuudha. Fakkeenyaaf maatiin kee lammii Keeniyaa tokko yoo ta'an ati immoo iddoon itti dhalatte iddoo bakka biraa tokko yoo taate lammummaa karaa kamiin argatta jechuudha. Lammummaa Keeniyaa karaa bileediitiin argatta, karaa dhalootaatiin argatta, kan jiru karaa maatiitiin argatta kan jiru jechuudha. Kuni sangiinamii fi sooyiliidhaan jechuudha. Kunis sooyil kan jedhu fakkeenyaaf amma maatiin kee lamaanuu Itoophiyaa ta'anii ati fakkeenyaaf Keeniyaa keessatti dhalatte yookaan Ameerikaa keessatti dhalatte yoo ta'e daa'imti ati dhalatte sun maali? Lammummaa Ameerikaan argatti jechuudha. Karaa lammummaa Ameerikaatti argattu maali? Karaa sooyiliitiin yookaan karaa iddootti dhalatte yookaan lafarra dhalatteetiin bakka dhalootaatiin argatti jechuudha. Garuu immoo akkasuma lammummaa eenyuutiin argatti? Lammummaa Itoophiyaatiin argatti. Eessaan argatti? Karaa bileediitiin argatti. Maatiin isee waan Itoophiyaa ta'aniif Itoophiyaas argachuu ni dandeessi jechuudha. Daa'imti Ameerikaa dhalatte tokko akkana jechuudha yaadnisi. Kana keessaa dhaloota wajjin wal qabatee tokko idduma san lafuma san irra dhalachuu jecha karaa ittiin argattuu fi karaa biraatiin ammoo karaa maatiin ta'e yookaan parentalaalii bileedii keetiitiin argachuu dandeessa kan jedhu kan adda baaseeti jechuudha kan inni ibsaa deemu. Kunis karaa sanginamii yookaan loof bileediitiin kun jechuun citizenship is acquired through the what the parent status haala maatii keetiitii irratti hundaa'uudhaan kan siif kennamu jechuudha. Fakkeenyaaf any person in the Ethiopian national by descent if either or both parents are Ethiopian. Fakkeenyaaf namni kamuu lammummaa Itoophiyaa tokko argachuu kan danda'u jala lammummaa Itoophiyaa tokko argachuu kan danda'u karaa disentiitiin jechuudha yookaan karaa dhiigaatiin lammummaa Itoophiyaa tokko argachuu kan danda'u yoo maal ta'e qofa yoo maatii isaa keessaa tokko yookaan lamaanuu maal ta'e jechuudha lammii Itoophiyaa ta'an lammummaa Itoophiyaa argachuu danda'an kan jedhu jechuudha. Kun fakkeenya akkasitti ibsa. Karaan sooyilii yookaan karaan
bakka dhalootaa kan jedhu kun law of soilin yookaan seera biyyee irra dhalattee yookaan bakka irra dhalatteetiin kan jedhu jechuudha. Kunis citizenship is guaranteed kun kanis karaa kamaaliitiin kan argattu jechuudha. Based on the being born within the country. Yoo tireetadii fakkeenyaaf daangaa biyyattii tokko keessatti kan dhalatu taate maatii sana osoo hin taane daa'imni dhalatte tun maal argachuu dandeesse jechuudha. Mirga lammii biyya keessatti dhalattee sana argachuu dandeesse kan jedhu jechuudha. Kun karaa soiliitiin kan jedhu as keessatti isii sana keessatti waan tokko jira jechuudha. Exceptionii qabdi jechuudha isiin tun. Exceptionii qabdi. Fakkeenyaaf exceptioniin tun akkam jechaa jirti. Fakkeenyaaf namni lammii Itoophiyaa ta'e tokko dippiloomaasii qabdi jechuudha. Itoophiyaan hojjettoota qabdi jechuudha. Achi hojjettoota dippiloomaasii san keessa hojjetan qabdi jechuudha. Hojjettoonni sun achitti gaa'ila godhatanii gaa'ila ifumaa jechuudha. Dubartii fi dhiirti jiraatee wal fuudhanii haa ta'u daa'ima tokkochitti haadaan jennu jechuudha. Daa'ima san diyoodaan daa'imtittiin sun lammii Ameerikaa argachuu hin dandeessu qayyoo jechuudha. Islaama fakkeenyaaf lafa Ameerikaatti dhalattee midhee yoo soilii ilaalte lafti bakki itti itti dhalatte Ameerikaadha. Daa'imti sun jechuudha. Garuu immoo lammummaa Ameerikaa argachuu hin dandeessu qayyoo jechuudha. Lammummaa Ameerikaa argachuu hin dandeessu. Waan maal taateef waan haadhaa fi abbaanis akka imbaasiitti jiraataa jiraataniif jechuudha. Namoonni maaliif akkasii jechuudha warri imbaasiin bulu sun seera biyyattii keessa jiraatu saniin hin bulu jechuudha. Seera san maaliin godhu saniin miti kan inni qajeelfamu jechuudha. Maaliin qajeelfama seeruma biyyarraa dhufee saniin qajeelfama jechuudha. Yoo imbaasii Itoophiyaa fakkeenyaaf Itoophiyaa irraa dhufee imbaasii Itoophiyaa kan Raashiyaa jirtu tokko keessa hojjechaa jiraate akka nama seera Itoophiyaatiin bulu yookaan akka nama lafa Itoophiyaa irra jiru tokkotti seera Itoophiyaa kanaan bulu waan ta'eef maaliin ta'u jechuudha. Daa'imti inni dhaluus daa'imni inni achitti dawwee jechuudha. Lammummaa biyyattii keessatti silaa dhalatee san maal argachuu hin danda'u karaa kanaan argachuu hin danda'u. Karaa soilii kanaan argachuu hin danda'u. Gaafileen akkanaa kun gaafileen exception qaban baay'ee yeroo qormaata irratti deddeebi'anii kan dhufanii bifa keessiitiin fida jechuudha. Gaafii akkanaa kana amma fakkeenyaaf maal jee fida waan ajaa'ibu daa'imni tokko akkanatti maatii imbaasii biyya kanaa jirtu tokko irratti achirra dhalatee jedha. Yoo haadhaaf abbaan isaas imbaasummaadhaan biyya san jiraatan daa'imti lammii biyya sanii argachuu hin dandeessu. Yoo immoo asitti ammallee kan inni isin dabalu yoo immoo fakkeenyaaf imbaasummaa osoo hin taane dhimma maaliitiif jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma barnootaatiif haa ta'u dhimma hojii garaagaraatiif haa ta'u yoo gara lammii sanii imalanii biyya san keessa jiraachaa jiraatan fakkeenyaaf dhimma barnootaa wajjin wal qabatu yoo ta'e fakkeenyaaf garuu achitti immoo maatii horatee maatiin tokko achitti dhalatee jira yoo ta'e daa'imti sun argachuu ni danda'ama. Karaa kamiin argata? Karaa soilii sanii argachuu ni danda'a. Waan maal ta'eef waan haadhaa fi abbaan isaa yookaan maatiin isaa imbaasummaan bakka sana hin jiraanne jechuudha. Akkana jechuudha. Exceptioniin akkasitti edda baasee keesii akkanaa kana gaafa keesii hin dhiyeessu wantoota akkasii irraa eeguu qabda jechuudha. Si shawwadaa jechuudha. Wantoota akkasii irraa eeguu qabda. Citizenship karaan ittiin argattu karaan biraa maali? Karaa lammaffaan naturalizationidha jechuudha. Karaa naturalization yookaan karaa seeraatiin jechuudha. Kun hedduudhaaf jalaa qabaa jechuudha. Kana hedduudhaaf jalaa qabaa. Tokko waliin ilaallu like godhaa viidiyoo share godhaa hiriyoota keessaniif share godhaa yaada qabdan comment naa godhaa. This legal process is for foreigners to become citizen. Foreigneriin tokko yookaan namni baqataan yookaan galtuun tokko yookaan namni baqatee biyya tokkotti dhufe tokko maal argachuu danda'a? Gara lammiitti godaanee yookaan biyyatti godaanee san lammummaa achiisan argachuudhaaf maal guutuu qaba jechuudha? Ulaagaa seeraa guutuu qaba kan jiru jechuudha. Kuni karaa naturalizationiitiin fakkeenyaaf tokko karaa kana jala naturalization kana jala hedduu jira akkuma jenne tokko karaa meereejiitiin jechuudha. Karaa meereejii yookaan gaa'ila godhachuutiin jechuudha. Fakkeenyaaf mucaan lammiin isaa Itoophiyaa ta'e tokko dubartii ammoo lammiin isaa maal taate jechuudha? Lammii Jarman taate tokko yoo fuudhe fakkeenyaaf yoo fuudhe lammii biyya Jarman sana mucaan kun jechuudha. Mucaan lammiin isaa Itoophiyaa ta'e tokko lammii biyya Jarman sana argachuu ni danda'a. Akkasumas dubartiin lammii biyya Jarman turte sun lammummaa Itoophiyaa argachuu dandeessi. Kun seera biyyarraa biyyatti garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kan erga gaa'ila godhatan booda waggaa hangana turuu qaban yeroo kan nuuf jira jechuudha. Yeroo kan hangana irratti hundaa'uudhaan vaarii ta'e yoo ta'an yookaan garaagarummaa yoo qabaatan illee akkasitti lammii biyya sanii argachuu danda'a kan jiru jechuudha. Kunis fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa yoo nama Itoophiyaa ta'e fakkeenyaaf lammii Itoophiyaa akkasitti argachuudhaaf fakkeenyaaf dubartiin Jarman san lammii Itoophiyaa tan argachuudhaaf maal ta'uu qabdi kan jiru asirratti ibsaa jechuudha. Ulaagaan isii maal ta'uu qabda yoo xiqqaate maal ta'uu qabdi jechuudha. Gaa'ila godhatanii yoo xiqqaate waggaa 2 turuu qaban. Gaa'illi isaanii waggaa 2 kan ga'e ta'uu qaba. Akkasumas immoo Itoophiyaa kana keessa maal ta'uu qabdi jechuudha yoo xiqqaate waggaa 1 jiraachuu qaban. Osoo hin arganne akkanumatti jechuudha akkuma baqataa tokkotti Itoophiyaa kana keessa jiraachuu qabdi. Eenyu baan amma
dubartii lammii biyya Jarman san baanaa jechuudha. Akkuma nama baqatee dhufee tokkotti waggaa tokko achi keessa jiraachuu qabdi jechuudha. Gaa'illi isaanii immoo turtiin gaa'ila isaanii fakkeenyaaf mucaan akkuma dubartii kana wajjin wal fuudheen lammii biyya biraa tokko jiraatee yaa dhufuullee fakkeenyaaf lammii biyya Ijiptii keessa turanaa jennu garuu immoo gara amma erga waggaa tokkochitti xumuranii booda Itoophiyaa keessatti erga deebi'ee booda dubartiin inni fuudhetuun lammii Itoophiyaa argachuudhaaf dirqama waggaa tokko turuu qabdi jechuudha ammaas. Kanaaf yoo xiqqaate gaa'illi isaanii waggaa 2 gahuu qaba. Akkasumas deebitee dubartiin tun lammii biyya Itoophiyaa tana argachuudhaaf Itoophiyaa tana keessa waggaa tokkoof jiraachuu qabdi. Akka seera Itoophiyaatti jechuun fakkeenyaaf akkana jechuun akka seera Itoophiyaatti waan ta'eef seerri biyya biraa tokko immoo maal kan nu dandeechuudha fedhu waggaa 5 kan nu danda'u jira kan ji'a muraasa kan nu danda'u jira akkas akkuma garaagarummaa qabaatullee kan Itoophiyaa fakkeenyaaf nuti Itoophiyaa keessa jira waan ta'eef akkana jaa jechuudha. Karaa miireejiitiin argachuudhaaf ulaagaa kana guutuu qabdi. Akkana yoo keessatti immoo fakkeenyaaf dubartii Jarman san fuudhee ji'a 2 booda dubartiin sun lammii Itoophiyaa argachuu dandeessi yoo isin jemma maal hin argattu jechuudha. Maaliif hin arganne ulaagaa sana hin guunne kan jiru jechuudha. Keesiin akkasitti maxxansitee beekuun si barbaachisa. Lammaffaa immoo adoption yookaan legitimation jechuudha. Maali karaa guddifachaatiin jiru jechuudha. Kunis maali namni lammii biyya biraa ta'e tokko yookaan daa'imni foreign childin tokko jechuudha. Daa'imni lammii biyya biraa ta'e tokko akka tasaa iddoo hin taanetti argatamte maatii lammii Itoophiyaati yoo fuudhamte bifa guddifachaatiin kan guddifamtu taati. Lammii Itoophiyaa daa'imti tun akkamiin argatte jechuudha. Adoptionii kanaan yookaan karaa guddifachaa kanaan maal argatte jechuudha. Lammummaa Itoophiyaa argachuu dandeessi jechuudha. Osoo haadhaa fi abbaan isaanii kan biyya biraa ta'anii jiraatanii jechuudha. Akkasumas iddoon itti dhalattes lammii biyya biraatis haa taatu gara karaa guddifachaa sanii maal goote jechuudha. Lammummaa Itoophiyaa argatte kan jiru jechuudha. As keessatti exception tokko jira jechuudha. Bakka kanattis keesii keessatti fakkeenyaaf akkana yoo sii fide wanni itti farraa eeguu qabdu jira jechuudha. Guddifachaan kun maal ta'uu qaba? Legalized ta'uu qaba. Wanni legitimation jechuun maal jechuudha? Seeraa ta'uu qaba. Guddifachaa bifa seeraa guute ulaagaa seeraa guute. Guddifachaan akkaataa itti guddifatamuu jira fakkeenyaaf maatiin akkanumatti daa'ima arganii fuudhanii galchanii yoo guddisan argachuu hin dandeessu. Daa'imni sun gaafa guddatte lammummaa Itoophiyaa argachuu hin dandeessu akka seeratti kanaa jechuudha kun. Maal guutuu qabdi ni beeksiftaa jechuudha. Mana murtii geessitaa maal geessiteeti akkasi galmooyitee kaayamtee erga teessee booda daa'imti tun yeroo silaa lammummaa waggaa 18 yookaan umriin isii lammummaa fudhachuuf geessanitti maal goote jechuudha. Karaa adoptioniitiin lammummaa sanni kan namaaf jechuudha. Akkasii yaadni isaa akkasii. Kanaafuu keesii keessatti wantoota akkasii sirriitti farraa eeguu qabda jechuudha. Wantoonni kamiyyuu maal ta'uu guutuu qaba ulaagaalee mataa isaanii kan qaban san fulfiil yoo godhan malee success ta'uu hin dandeenye jechuudha. Naturalization jala jechuudha yookaan karaa seeraa kana jalaan hedduu jira akkuma jenne tokko ammaas karaa biraatiin maali guarantee to application karaa iyyannoo dhiyeeffachuutiin. Anamma fakkeenyaaf lammii biyya Ameerikaa tokko ka'ee yooniin maal godhe jechuudha lammii biyya Ameerikaa tana fudhachuun barbaade jee iyyannoo dhiyeeffadhe jechuudha. Iyyannoo keetirra dhaabbatanii ulaagaalee jiru fulfiil yoo ati goote maal si hannuu dandeenya jechuudha. Karaa guarantee yookaan karaa iyyata keetiitiin fedhiidhaan dhuunfaan dhaatummaan dheeyitee iyyate si hannuun ni danda'ama kan jiru jechuudha. Karaa seeraatiin si hannama. Ulaagaaleen nuti barbaachisu kan nuti jennu sun maal jechuudha namnichi sun yookaan namichi lammii gaafataa jiru sun maal ta'uu qaba umriin isaa 18 guutuu qaba yoo xiqqaate 18 isaa ol ta'uu qaba jechuudha jechuuni. Kabiraan immoo 4 years waggaa 4 plus wanni inni godhe maali waggaa 4 fi sanii oliif jechuudha. Waggaa 4 fi sanii oliif residency ta'uu qaba jechuudha. Bakka lammummaa isaa fudhatu deemu kan citizenship isaa fudhachuudhaaf sila yaadi san maal ta'uu qaba waggaa 4 fi isaa ol turuu qaba. Fakkeenyaaf akka eenyutti jechuudha kuni moor wanni Itoophiyaa kana keessatti irra caalaa fakkeenya sanii fudhan maali nuti bakka nuti jiraannu Itoophiyaadha. Kanaaf Itoophiyaan sirrii beekuu qabdaa jechuudha diteeyilii beekuu qabdaa jechuudha. Garantii appilikeeshinii kanaan kan nu dandeessu yoo namichi gaafatu waggaa 18 ga'e akkasumas namichi lammummaa Itoophiyaa gaafatu san waggaa yoo xiqqaate waggaa 4 Itoophiyaa keessa yoo jiraatu ta'e akkasumas afaanota Itoophiyaa keessatti dubbataman keessaa yoo xiqqaate afaan tokko yoo kan hubatu ta'e jechuudha. Afaanota kana keessaa afaan tokko yoo kan hubatu ta'e ulaagaa kana yoo inni kan guutu ta'e maal goote jechuudha. Lammummaa Itoophiyaa tana ni kannitiif kayyawu jechuudha. Seera kana kan kaayee jechuudha. Karaan biraa ammoo political case jechuudha. Kunis maali naturalization jala jira jechuudha. Karaa naturalization karaatti lammummaa argattu keessaa tokko kunis political case jedhu it is acquisition through the merging subjugation or cessation of the territory. Yaanni bakka tana jiru maal jechuu barbaadeeti. Kana ibsa afaan sirriitti isin irratti godha. Fakkeenyaaf karaa siyaasaatiin yoo jedhu fakkeenyaan isin haasa biyya tokko fakkeenyaaf biyya Suudaan namoonni dhagaa jechuudha.
biyya Suudaan sanamma fakkeenyaaf gaafa lola kaasanii Suudaan kaabaa fi kibbatti adda caban san jechuudha. Adda caban maal taate jechuudha. Duraan kan Suudaan kaabaa yoo qabaatanii turan warri immoo deebi'ee Suudaan kibbaa taasisan maal ta'e jechuudha. Lammummaan kan Suudaan kibbaati kan namaaf jechuudha. Maal ta'e kan Suudaan kaabaa san irraa fudhatameeti kan Suudaan kibbaatu kan namaaf. Kun immoo karaa haala siyaasaatiin haala jeequmsi faan uumamee fakkeenyaaf biyyi takka fi biyyi takka ollaa jiran takka walitti buutee daangaan kiyya achitti daangaan kiyya asitti kan jedhu irratti yoo wal lolanii biyyi takka weerartee daangaa isiisan yookaan uummata duraan biyya kaan jala ture gara kanatti as cabsite lammiin hangisiin as cabsite san maali jechuudha. Karaa maaliitiin lammummaa san argate jechuudha. Karaa poolitikaal keesiitiin lammummaa biyya amma haaraatti dhufee san argata jechuudha. Akkana jechuudha yaannisiiti. Kan biraa immoo ristooreeshiniidha yookaan riintigireeshiniidha jechuudha. Kunis maali? Deebisanii argachuu. Fakkeenyaaf namni tokko a person who lost their original citizenship can regain it is by returning to live in the country and renouncing their other nationality. Yaanni isaa maali kana jechuun fakkeenyaaf namni tokko jalqaba lammummaa asii tokko karaatti dhabee ture jennu yookaan ifuma fedhuma isaatiin renounce godhee dhiisuu danda'a yookaan expired duraa ta'e lammummaan expired nama duraa ta'e jechuudha. Turtii qaba jechuudha waggaa biyyarraa biyyatti garaagarummaa qaba. Waggaa 8 fi saal turraan lammummaa duraan ati qabdu san biyya san biraa baatee waggaa 8 yoo ala turte maal si godha sirraa fudhataa jechuudha lammummaa biyya sanii. Fakkeenyaaf karaa garaagaraatiin lammummaa san duraan dhabdee haa jennu lammummaa san dhabdee ammoo fakkeenyaaf deebitee achi keessa waggaa hanga jiraatu tokko yookaan hanga murtaa'e tokko yookaan hanga seera isaanii irra jiru tokko keessa jiraattee deebitee lammummaa duraan dhabde san maal gochuu jechuudha argachuu jechuudha yaannisiiti. Yaannisii akkas jechuudha. Laayik gochuun dagatina hiriyoota keessanii illee sheer godhaa yaada koomentii naa godhaa. Kana fakkaata jechuudha. Karaan ittiin lammummaa maal goonu ittiin argannu warran sanii jechuudha. Kana keessatti yaa ankoosontii gaggabaabsitiin yaada isinii ibse waan ta'eef bifa keessiitiin qormaata illee fakkeenyaa yoo hin dandeenye yookaan yoo yeroo qabaadde qormaata illee isiniif fida gaafii keessii akkasiitii saammachiiseetiin isiniif fida keessii fida jechuudha. Bakka kanatti wanni isin hubachuu qabdan daa'imni takka akkana taate yookaan namni tokko waggaan ganaaf akkana ta'e yookaan lolli biyyoota lama jidduutti ka'ee namni kun biyyoonni kun gara biyya kanatti yoo dabalaman lammiileen dabalaman kun lammummaa biyyatti dabalamanii kana karaa kamiin argate jees gaafatuu danda'a keessi garaagaraa si gaafatuu danda'a jechuudha. Kun ammoo yaada dhimee jiran hunda isinii kaaseetiin jira. Kanaaf keessi bifa saniin hubachuu ni dandeessa yoo kana samaraas kan gootan taate. Karaan ammoo ittiin dhabnu eega karaan ittiin argannu kas ta'e karaan lammummaatti dhabnu ni jira eenyu faadha kan jedhu waliin laalla laayik gochuun dagatina. Kunis maal faadha citizenship is typically lost when there is absence of a genuine link with this state. Lammummaan biyya tokko dhabuu kan dandeessu yoo hidhata lammummaa biyya saniitii wajjin qabaachuu baatte yookaan yoo duraan hidhata qabaatte deebitee maal goote hidhata siree addaanii katte maal ta'e jechuudha lammummaa biyya tanaa ni dhabdaa jechuudha. Akka waliigalaa kun yaada waliigalaa akkaa'e kunis lammummaa san karaan ittiin dhabdu eenyu faadha kan jedhuuf deebii kan nuudhaaf ammoo maal ta'e jechuudha rinaawunsiin biyya tokko maali fedhiidha jechuudha. Kun fedhummaa fakkeenyaa fi fedhuma keetiin lammii biyya kanaa dhiiseetiin jireettee rinaawunsi goota jechuudha. Fedhii keetiin lammummaa biyya tokko losti gochuu ni dandeessa dhabuu dandeessa jechuudha. A voluntary act is where a citizen is choose to give up their nationality. Keenyaaf namni tokko ofuma isaatiif fedhii isaatiin voluntary osoo abbaan dirqisiisan jiraanne jechuudha. Lammummaa biyya kanaa dhiiseetiin jira jee maal godha jechuudha lammii biyya sanii irraa ni fudhatama jechuudha ni dhabaa jechuudha. Kana keessatti waan ijoo tokkoon isin himaa jechuudha. Karaa nagaan dhiisuu kana keessatti laalama fakkeenya kanarratti akka gartanitti inni kun maal jedha artikilii heera mootummaa keewwata 33 muraasa jalatti ibsamee jira jedha. Keewwata kana jalatti wanni inni ibsame namni tokko lammummaa biyya kana dhiisuudhaaf mirga ni qaba rinaawunsi gochuu ni danda'a kan jedhu kan ibsu jechuudha. As keessatti fakkeenya kana jala yoo gallaaltan waan baay'eetu ergaa hedduu kan dabarsuutu jira jechuudha. Fakkeenya kuni innis maali kan jedhu yaada isaa yoon isin hime akkanumatti isin himsa. Maal jechuudha konseptiin isaati fakkeenyaaf rinaawunsi gochuu ni danda'a. Exception qaba bakka kanatti illee yeroo dadhabuu qaba. Fakkeenyaaf amma responsibilitiin biyyaa sirra kaa'amte. Responsibilitii biyyaa ba'attee jechuudha fakkeenyaaf osoo gibiran kafalin yeroo gibiratti kafalan gara xumuratti geessaa jennu ati immoo dheeyitee lammummaa Itoophiyaa tana rinaawunsi godhuun barbaadee yoo jette maal godhan jechuudha ulaagaa guuttaa jechuudha. Dura maal goota gibira bara si duuba darbanii kana maal goota akka ati kafaltu itti gaafatamummaa mootummaa tasarra jiran hunda akka ati raawwattu si dirqisiisan jechuudha. Kana hunda yoo raawwatin maali rinaawunsi gochuu hin dandeessu akka nama jahuuti jechuudha. Karaa biraatiin ammoo fakkeenyaaf
namni tokko militarii ta'e loltuu ta'e yoo fakkeenyaaf itti gaafatamummaan kun irra jiraate lolaa jiraate jechuudha. Iddoo lolaa kan jiraatu taate hanga dirqamni loltummaa yookaan dirqamni itti gaafatamummaan irra kaa'amte raawwatamtee waraqaan bilisaan akka inni galu yookaan xorota akka ba'u jamee kan namuufitti maal hin danda'u jechuudha. Rinaawunsi gochuu hin danda'u. Kanaas bakka kanatti adda baafatu qabda jechuudha. Gaafa fakkeenyaaf gaafii kana isii tana keessiidhaan fidu namichi sun gibira hin kafallee faayyeeti keessa fiduu danda'a jechuudha. Gibira bara sanaa fakkeenyaaf garuu gibira bara sanaa hin kafalle yoo ta'e namni lammummaa biyya sanii lost gochuu danda'a? No, hin danda'u jechuudha. Rinaawunsi gochuu hin danda'u. Maaliif ulaagaa isaan guunnee kan jiru jechuudha. Karaa itti aanutti yoo ceene karaa itti dhaban kana keessatti ammallee karaan biraa ni jira jechuudha. Tokko rinaawunsiin gida yoo jenne kan biraa immoo deprivation. Yeroo dirqiidhaan karaa fontanaa volontariidha. Inni kun ammoo dirqiidhaan mootummaan yoo sirraa fudhata jechuudha. Dirqiin mootummaan lammummaa sirraa ni fudhata beekamaan. Akka ittiin sirraa fudhatu yoo fakkeenyaaf iccitii biyyaa miidhu tokko guddaa tokko kan baaftu taate yookaan yakka humnaa olii tokko kan hojjettu yoo taate maal taate jechuudha. Namni kun lammummaa biyya tanaa dhabuu danda'a jechuudha. Irraa fudhatamuu ni dandeessa. Kunis involuntariidha jechuudha. Involuntary loosiidha jechuudha. Garaagarummaan deprivation fi rinaawunsiin gida maali? Kun fedhii kareefu fedhiidha. Inni kun ammoo maali? Dirqiidhaan sirraa fudhatamaa jechuudha. Fedhii keetiin alatti. This is where the state is nullify citizenship often due to the treason, fraud in the application and the joining of foreign army. Especially irra caalaatti wantoonni kanaa kun gaafa deprivation ijoo kana fakkeenyaaf loltuun tokko yoo ganee jechuudha. Yoo biyya ganee akkana jechuun ganuu jechuudha. Yoo kan biyya ganu ta'e maal godha jechuudha. Lammummaan biyya tanaa irraa fudhatamti jechuudha. Akka yaada nama akkasii jechi. Namni kun fakkeenyaaf osoo loltuu ta'ee jiru jeekeessi keessa fiduu danda'a jechuudha. Dhufee garee biyya kaanitti gala. Garee loltuu faallaa sanii jiruu sakkotti maal godha? Galee jira jechuudha. Gaafa kana lammummaan biyya tanaa irraa fudhatamti jechuudha. Lammummaan biyya tanaa karaan inni itti dhabe karaa kam yoo siin jee maali? Hoggusan karaa deprivationiitiin irraa fudhatamti jechuudha. Kanaaf haala isaa sirriitti adda baafasuun baariidha. Eerri mootummaa bara 1995 FDD constitution kun akka jedhutti that no Ethiopian shall be deprived of their nationality against their will. Akkam jechuudha yaadni isaa bakka kanatti wanni isinii himu. Itoophiyaan deprived isin gootu yookaan seera kana hordoftuu kan nama jeete jechuudha. Seera deprivationiitiin fakkeenyaaf Itoophiyaan ati ma fakkeenyaaf gantuu taate osoo lolaa jirtu garee faallatti yoo galtees yoo deebitee fakkeenyaaf wanni taate maal qofa jettee jechuudha. Dirqiidhaan fudhatanii dirqiin maal na godhan jetteeni yoo deebite fakkeenyaaf Itoophiyaan maal hin gootu jechuudha. Karaa deprivationiitiin lammummaa isin dhabsiiftu jechuudha yaadni isaa. Exceptioniiwwan akkanaa sana sirriitti adda baafatu qabda jechuudha. Kan Itoophiyaa keessatti hin dalayne kan jiru adda baasuu qabda jechuudha. Kan dalagu kan jettee adda baasuu qabda jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan isa kana follow hin gootu jechuun carraa guddaadha jechuudha karaa kanaani. Substitutionidha kan biraa karaan ittiin lammummaa dhabdu jechuudha. Substitution. This is occur when a person's original citizenship is replaced by the new one through naturalization or through by the law into another country through territory annexation. Fakkeenyaaf xumura irratti gaafa amma fakkeenyaaf lammii biyya biraa tokko fudhattuu deemtu san lammii biyya irraa deemtu tana maal goota bakka buufta. Lammummaa haaraa fudhattuu deemtu tanaan ta duraanii san lost jalaa goote maal goota haaraa tana fudhattaa jechuudha. Isiin amma lost goote san yookaan biyya irraa deemte san lammummaa biyya tanaa maaliin dhabde jechuudha. Karaa maaliitiin dhabde? Karaa substitutioniitiin dhabde jechuudha. Yoo akkasiisan fakkeenyaaf kana jechuudha karaa ittiin lammummaa biyya tokko dhabuu dandeessu. Karaan biraa maali jechuudha. Karaan biraa ittiin lammummaa biyya tokko dhabuu dandeessu ammaas ni jira jechuudha. Kunis maali akkuma reefuun tana ibsuuf yaalle labsiidha yookaan karaa expatriationiiti jechuudha. Expatriation yoo sarkaate jechuudha. Expatriationiidha. Kunis maali loss of citizenship is due to the prolonged residence abroad. Fakkeenyaaf yoo oduu kana kan dhageessan taate namni ma fakkeenyaaf Ameerikaa keessaa ka'ee gara biyya biraa deeme tokko waggaa hanga murtaa'uuf qaba jechuudha. Yoo waggaa hanga murtaa'eef sanii ol biyyuma itti godaane san keessa yookaan biyyuma itti deeme san keessa kan turu ta'e maal ta'e jechuudha lammummaan Ameerikaa san irraa fudhatama jechuudha. Kun maali? Karaa kamiin irraa fudhatame? Expatriation yookaan labsii kanaan irraa fudhatama jechuudha. Lammummaa karaa kanaanis dhabuu ni dandeessa. As keessatti Itoophiyaa keessatti hin dalagu jechuudha kunis laal. Kunis Itoophiyaa keessatti maali? Hin dalagu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf namni Indiyaa jiraatu tokko laal fakkeenyaaf kan inni fakkeenyaa kaase namni Indiyaa jiraatu tokko Indiyaadhaan ala biyya biraa tokko bahee hayyamaa fakkeenyaaf waraqaa hayyamaa fudhatee gara biyya biraa tokko hojiifis haa ta'u dhimma fedhe barbaadeefis haa ta'u ni deema. Kana booda waggaa 7 fi isaa ol yoo kan jiraatu taate
lammiin Indiyaa san irraa fudhatamti jechuudha nama kana. Namni sun maali boodarra lammii isaa Indiyaa sana dhabuu danda'a jechuudha. Karaa maaliitiin karaa labsii yookaan expaardeeshinii kanaan dhabee jechuudha. Inni kun Itoophiyaa keessatti hin hojjetu. Wantoota seerota Itoophiyaa keessatti hojjetan sirriitti adda baafatu qabdu jechuudha. Kan biraa inni dhumaa qabxiin boqonnaa kana chaaptariin isaa dhumaa kana statelessness jechuudha. Kun jechuun lammummaa tokkoyyuu dhabuudha. Fakkeenyaaf amma karaa substitutioniitiin yoo ilaalte karaa expaardeeshiniitiinis yoo ilaalte namni sun deemee lammii biyya keessa jiraachuu jiruu san maal godhuu danda'a jechuudha. Yooma fakkeenyaaf seerriisi namni waggaa 4 as keessa jiraate mirga lammummaa asii argachuu qaba kan jiru biyya akkasii jettu tokko keessa yoo jiraataa jiru ta'e lammii biyya amma keessa jiraachaa jiru san argachuu danda'a. Lammummaa achii dhabuus eessaanii qaba jechuudha bakka amma jiraachaa jiru ni qaba jechuudha. Garuu immoo stateless taatee argamu jechuun lammii tokko karaa dhabdee ni dhabdee jechuudha. Tokko karaa deprivationiitiin sirraa fuudhame karaa ta'e tokkoon erga dhabdee booda yookaan renounce goote garuu immoo lammummaa biyya biraa haara tokko yoo fudhatuu baatte jechuudha. Lammummaa biyya biraa haara tokko yoo kan fudhanne taate maal taatee haftaa lammii dhabeessa yookaan nama lammii hin qabne tokko taatee haftaa jechuudha. Statelessnessiin uumamuu kan dandeessu when the person is not considered the national by any state under its law. Heera biyya kamiyyuu jalatti lammummaan isaa kan hin jirre yoo ta'e heera biyya kamiituunuu keessatti kan hin hammatamne yoo ta'e namni kun lammummaa kana dhabee statelessness ta'ee hafaa jechuudha. Kanaaf karaan ittiin lammummaa dhaban kanneen jechuudha. Walitti qabnee saamaraayis gochuuf yaallaa laayik godhaa hiriyoota tokko isiniif sheer godhaa sabiskiraayib godhaa warreen sabiskiraayib hin godhin yaada keessan koomentii naa godhaame kana saamaraayis haa goonu karaa ittiin amma fakkeenyaaf akka reefu tuttuquuf yaalle gabaabsee asitti wantoota ijootan isiniif hin ibsaa jechuudha. Kamtu Itoophiyaa keessatti dalagaa kamtu hin dalagne adda baafatu qabdaa jechuudha. Moodii ittiin maal argatan lammummaa biyya tokko karaan ittiin argatan akkana fakkaata. Kunis maali karaa lamaan kana barji jenneen hin yaanne asii gad ammoo naturalizationidha jechuudha. Kunis maali by parent bileediidhaan kan deemu warra saanginamu jechuun bileed low jechuudha. Itoophiyaa keessatti ni dalagaa kan jiru ni dalaga. Kan biraa immoo jiisoiliidha. Itoophiyaan amma fakkeenyaaf kanarratti jiisoilii tana keessatti fakkeenyaaf lammiin biyya tokko Itoophiyaa keessa amma reefuun tana maal jenne Ameerikaa keessa dheeyitee daa'imni takka bifa abbaan fi haati isaa yookaan maatiin isaa imbaasii hin ta'iniin jechuudha. Hojii biraatiif yookaan dhimma barnootaatiif yookaan dhimma biraa tokkoof garas imalanii ammoo daa'imni achitti yoo dhalattu taate lammummaa biyya Ameerikaa ni argatti jenne. Bifa kanaan amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa yoo fudhanne yoo lammiin biyya biraa tokko amma fakkeenyaaf lammiin Ijiptii tokko dhufee Itoophiyaa keessatti kan dhalatu ta'e daa'imni haarofti dhalate tun dhimma imbaasiitiin alattis haa ta'u jechuudha. Dhimma fedheef haa ta'u dhimma hojiitiifis barnootaafis haa ta'u as keessa yoo kan dhalatu taate daa'imni haarofti dhalate tun lammummaa Itoophiyaa argachuu hin dandeessu. Maaliif Itoophiyaan waan jiisoilii kana maal hin gootu foloo hin gootu kanan hordoftu jechuudha. Itoophiyaan kana waan hin hordofneef lammummaa Itoophiyaa hin argachuu jechuudha. Jiisoiliin maali Itoophiyaa keessatti maali hojiirra oolu jechuudha. Karaa ittiin akka hirtan keessaayis hojiirra kan hin oolle ni jira jechuudha Itoophiyaa keessatti. Innis maali jiisoiliidha. Karaa biraa naturalizationiin ammoo kan laallu legal process for the foreigner legal processidha kun Itoophiyaa keessatti ni dalaga. Mireejii isaa ta'uu ni dalaga. Waggaan hanga murtaa'e qoftiin guutamuudha. Adoptioniidhaanis yookaan karaa guddifachaatiinis ni kennama. Kunis maali ulaagaa hanga barbaadamu isaa guutamuu qaba yookaan daa'imni sun beeksifamuu qabdi jechuudha maatii Itoophiyaa fudhatamte saniini. Kan biraa immoo special guarantee yookaan karaa fedhiitiin yoo ta'e lammummaa Itoophiyaa kana gaafatte si kennuu danda'an jechuudha. Ulaagaati guuttee si kennuu ni dandeessa jechuudha. Kan Itoophiyaa keessatti hin dalagne as keessaa kamiin jedhe jiisoil is not applicable in the what Ethiopia. Inni biraa mood of losing karaa Itoophiyaa karaa lammummaa ittiin dhaban keessaa samaraas gisee goonu tokko fedhiidhaan dhiisuudha. Renounce godhu. Kunis maali voluntary withdrawal gochuudha jechuudha. Itoophiyaa keessatti ni dalaga eeyyanii dalaga. Ibsamee jira jechuudha. Keeyyata Itoophiyaa keessatti substitution yookaan bakka bu'insa haaroo tokkoon bakka buusuu jechuudha. Kunis maali replacing the new nationality dhaan bakka buusuudha. Innis maali Itoophiyaa keessatti ni dalaga eeyyanii dalaga. Kan biraa immoo deprivation yookaan fedhii malee yoo gantuu faataatee sirraa fudhatan jechuudha. Asitti involuntaryidha. Inni kun ammoo voluntaryidha jechuudha. Removal yoo taate kun Itoophiyaa keessatti ni dalaga kan jiru akkuma reefu jennee hin dalagu. Hin dalagu jechuudha. Karaa biraa immoo karaa labsiitiin. Labsii yookaan karaa expiration jennuun jechuudha. Kunis expiration due to the absence. Lammummaa kee karaa expiration yookaan karaa yeroon si kan namisan sirra dabruutiin dhabuu dandeessa. Itoophiyaa keessatti ni dalaga? No. Fakkeenyaaf namni Itoophiyaa tokko Ameerikaa dhaqee waggaa 20 isaa jiraatu. Dhufeen maas Itoophiyaatti adeemu. Duraan Itoophiyaa jechuun lammummaan Itoophiyaa qaba. Garuu waggaa 20
dhaqee Ameerikaa keessa jiraatee ture. Amma Itoophiyaa yoo deebi'e lammummaan Itoophiyaa numa qaba. Hundumtuu dura irraa fudhatamtu jechuudha. Maaliif waan Itoophiyaan karaa expatriation yookaan labsii kanaan maal hin gooneef jechuudha. Lammummaa sirraa mulquu waan hin dandeenye yookaan sirraa fudhachuu waan hin dandeenyeef kana hordoftu waan taateef intala gochuu Itoophiyaa keessatti isteetilneesiin kun maali avoided lammummaa dhabuu kun guutumaa guututti maali lammummaa biyya tokkootu horkamuudha jechuudha. Ittiin dhabdu keessaa tokko isteetilnees jechuun lammii dhabuu jechuudha. Kanamatti hiikammaan isaatu lammii dhabuu jechuudha waan ta'eef eenyu jala ramadama jechuudha. Karaa ittiin akka nama karaa ittiin lammummaa dhabee jalatti kan ramadamu jechuudha. Anis konseptiiwwan gaggabaabsee bifa kanaan isin ibseetiin jira. Yoo yeroo qabaanne bifa keessi hammachiisee qormaata gaafilee muraasa kawwin isinitti godha jechuudha. Kanaaf nagaan naa jiraadhaa. Thank you.